Namicha Waaqayyo si fureera. Ida sadii qabda gooftaan ida kee kuteera. Hallelujah. Ida sadii rakkatta. Hallelujah. Gooftaan ida kee kuteera. Take the power of God. Boletini gurdi buburreeffatu fooq irraa kun siinan jedha. Halkan seexan abjuu keetiin si waraane kanarraa kan ka'e paartii mataa gar tokko waraansa qabda. Gar tokkoon kee fayyaadha gar tokko waraansa qabda. As gara kotta siqime. Dhayi lafaan! Dhayi! Dhiiga olichaatii keessaa deemi. Ulfaadhu Yesuus. I exalt your name, Lord. Ulfaadhu Yesuus. I exalt your name. Bilisa baateetta. You are set free, sister. Waa lamaaf galataaf dhufta buleet. Straight karasa narra jirtu. Ya, ergama duatu si barbada bala makina. Come out. Itu bala makina si ajjesu si alama fagarte. Come. Oh, hallelujah. Si alama bala makina ofrata garta abjudan. Come on. The name of Jesus Christ. The name of Jesus Christ. You are free. Ergama dua serra darber. What a prophetic deliverance. Namicho kale namichi dheeraa the tall man yaa kale keerraa cirracha jira siin jedhe ogeessi fayyaan come on kale keessi dhukkuba sir out the mighty name of Jesus out thank you
ነይ ይቴ ነይ እግርሽ ምንድነው የሆነው መገጣጠሚያሽ ላይ ችግር አለ መገጣጠሚያ መሃል ያለው ውሃ ደርቋል ነው ተባለ ሐኪም እንደዛ ነው ያለሽ መቼ ነው እንደዛ ያለሽ 2 ዓመት ዘ mighty name of Jesus Christ out you are free ተነሺ This was a sister suffering of a fluid joint አሁን check ቁጭ በይና ተነሺ and now she is checking her recovery ቁጭ keep watching 7 ዓመት ቁጭ አለች እንደዚህ አሁን በይ the last 7 years she never did like this አሁንም 7 ዓመት for 7 years አገሰኒ ወጋሜቅ for how many years ለ7 ዓመት ለ7 ዓመት ቁጭ for 7 years she have never did like this ታውቃለህ አንተ ችግሯን ታውቃለህ do you know ና you know Amharic ትንሽ እስ እሱ አይችልም ትንሽ ኦኬ ተናገሩ ችግርሽን እኔ ለዚህ ብዬ ነው ከመጣው ከካናዳ ትውልድሽ ኤርትራ ነው ትውልዴ ኤርትራ ነው ወንድሜ ነው ኦኬ no 1 year ago I know ለ7 ዓመት ዋን ሲነሳ ራሱ ያለው ይመስለኛልና ትንሽ እግሬን አስላምቼ ነው የሚሄደው አሁን አለ ወይ አሁን የለም ለዘላለም watching this is a sister had instant healing from any issue oh hallelujah ጎፍታቴ ከንገመዱ who is joyful with the Lord you are free ሁለት ነገር ሲፈታው ሰላም ላንቺ ይሁን አሜን የመጣሽውን ችግር ሃሌሉያ መርገም ተሰብሯል መርገም ተሰበረ ከማይጸነሽ the curse is broken ቀርቷል ያ ኦፕሬሽን ቀርቷል that surgery is cancelled come ከደም መጣሽው አቡራዩ ማምኛት ለምንድን ነው የምትበላት ያገስራት እጇን አምጣ the mighty name of Jesus Christ you are free nagaan sifatoo irriban qabdu dhagna kee keessa si nyaata qorxomaati yeroo dheeraadhaaf maal taate amma
أفر سني كرا كيس لولو تسرى إيه باي أما قوفتان سي كرا قالت يفر يا You are delivered from that spirit. ولتي ويا بيتشاو فتفوق الرسول قران كي قد كبا نمت واسي أبدتشيسي وانسنا إيسي وادا ويسي قلميتو وانتش كرات تفنان قد جما كي سيرتا كتم بوين كم Friend, أها debi se dhiise lapheen keechuma madaa'e kottu buddeen kee harka namaarra miti siin jedha gooftaan harka firaarras miti ani amma ati gadditeen si kolfisiisa Yesuus yeroo darbe bari'attuun raajii sitti dubbadhuun argite arra waaqayyo irra akkasitti dubbatuuf ganama kadhattee baate ganamaani gooftaan kanaaf si arge karaa boleessa kee miti inni eebbifamta karaa biraadhanni okay obboleessi fooqirraa yaa nama torii wayii fuudhee si dhowwate yaa nama torii wayii fuudhee si dhowwate birrii meeqaa 200,000 15,000 yoom kanarraa kan kee lapheen kee miidhamee jireenyi kee afurri kee miidhamee jira please come out come out keep watching as man of God prophesied to this young man. He lent namatu birrii fuudhee si dhowwate Dhugaadha. birrii 200,000 meeqatti 15,000. yoom Waggaa darbe. ergasii jireenyi kee hojii ala ta'ee jira Ni mala dhugaadha. Waggaa tokko erga hojii hojjetee waan tokko hojjechaa hin jiru. kisaaraa keessa jira Saaraa keessa. come on the mighty name of Jesus Christ that is a man receiving his deliverance from the spirit of crisis. sinkiisa siin jedha waaqayyo God said, I will pay you double for your trouble. birrii 1,000 faayinaansii fidaa eebbiseen kennaafi ka'umsa sii taanni kun okay thank you birrichatu guddateef xinnaateetu hin taane sanyiin sirratti facaasaa sanyichatu biqila okay kottu obboleessaa kottu Abraham May you receive Abraham's blessing.
ሰላም ላንቺ ይሁን እህቴ ከየት ነው መጣሽው ከአዲስ አበባ አንድ ግራ ጎንሽ ያምሻል አንድ ጎን ይሄ ጎን ይዞ መቼ ጀምሮ ነው ቆይቷል። ቆይተነይ Keep watching. be free A prophetic healing to the Nay. sister suffering ነፃ ወጥተሻል ነፃ of a ወጥተሻል side issue since long ago. Man of God declared her freedom. protest hit qabdu ፍንጫን ረትረክና ቀብዶ يوم العالمتن لما أنجرا جمادين ጅመደምተኒ ማልስን እንጀራን فنجانا ما في كنيدا تاتي ساي كيوان بفايرو في كنيني بتشانا أديدو تبران جرمو كفتيكي ዋይ ፕሮቴስት ሰናፊ لكن ناتورن ቆርቸስኒ ከናቱረን ዮ ከነረደር በፕሬሽን ዳፈዳሜት you are free This is another recovery to the man suffering of a protest tumor for a long time using a tablet. ማቲስን ኬሳ ዳላታን ኬሳ ጅበ ጉዳቱ ጅረ ወልት ቦይንስ ኤው ፌውዳ ها ኤው ፌውዳ أنا في بوليس أقول ንፍት ሞን ንፍተን እንጀራ ننيسا ኤሰ ጅራ ቦሌሲች And he has also an offense with his brother, مقالاتو برا ቶባራ as man of God Saka- prophesied sakana. to him. dubbi waa'ee alamaatii wal qabatu dhiiga walichaan isin fureera Concerning the inheritance of the family. The man of God prophesied. mana waan faawundeeshinii ba'ee karaa itti hafeen argaa This is another man of God prophesied to him. A suspend fayyaa kee fi yaaddeen furamteetta manni kee sin xumurama kintaarotii darbee dhufa hin badaa hin dhufa you are free This man harara was boos also wearing you are free hemorrhoid, and the Spirit of God is amen delivering him from amen this issue through the prophetic healing. namicho kaleen kee rakkina si qabaa garuu kan kee waa baay'eedha keessumti kee walumaa gala nyaatamaadha eessaa dhufte keessi kee walumaa gala nyaatamaadha afura du'aatu si marseera be free you are free thank you okay
obboleetti wayyaa buraa burree sana. Come on. Mee na laale. Arga garaarra kaa'e. Afura waraaneetu jira. Kaleeshe waraaneerra jira afuratu. Diinatu waraane. And it is strike from the enemy. Kaleen kee maal si ta'e? Si dhukkubaa. Come on. Kaleesheetu madaa'eera tokko. Diinatu waraane. Yoomi kaasee si dhukkubaa. Bubbuleera. This is a sister suffering of a kidney issue. As man of God prophesied to her, she deliverance. Eessa dhufteeti? Yaa. Come on. Waatu si doorsisaa. Come on. Ergama addu'aatu si doorsisaa. Come on. Mucaan kun duuf torban sadii qaba ture. Garuu gooftaan si baraareera. God has delivered you from that spirit of death. Come on. Namichin harkanatti raaftu wayyaadii sun irraa jalatti waayit irraa jalatti wayyaadii uffatteerti. Come on. Jijjiirraa. Dhimma jijjiirraa wajjin wal qabatu sammuun kee qoramaa. Yes, sir. Eessaa dhufte? Finfinnee. Dhiiga walichaatiin. Sii ta'eera. He was Simaddaa jajeera. relocation. Simaddaa. May you receive. May you receive. Simaddaa. Receive. Eessaa dhufte? Addis Ababa. Come on. The mighty name of Jesus Christ. The mighty name of Jesus Christ. You are free. Thank you. Galatoma.